obboleeyyan kiyya kabajamuuf jaalatamoo waa ho'isuu malee waa qabbaleessutti hin jirru waa hafarsuu malee waa xiqqeessutti hin jirru waa guddisuu malee waa laaffisutti hin jirru an furmaata qabadheen dhufe tokkoffaa mucattiidhaaf furmaata addaan qabadhee dhufe mucattiin kalee kilooriksii kana dhuyde tokkoffaa isin waa ho'istan ilmaan Oromoo isin waa ho'istan waa ho'isaa jirtan jechuudha anadha furmaata guddaa qabadhee dhufe furmaata ajaa'ibaan qabadhee dhufe tokkoffaa mucattii ufajjeesuu deemtu sanallee lubbuu isii hambisuu deemaa jira jechuudha rabbi irraallee ajrii hin argadha sababa lubbuu isii ufii ufajjeeftee jahannam galtu nama lubbuu uf baasee rabbiin in araaramuuf qixaata hin jirreen qixaata lubbuu rabbi uume rabbi qofatu baasa kanaafu lubbuu isii baasuu waan deemteef rabbiin isii gaafata lubbuu isii kanallee baraaruudhaan deemaa jechuudha inshallah rabbi waliin immoo mucattiillee furmaata zalaalamiin kennaaf jechuudha furmaata zalaalam kennaaf jechuudha obboleeyyan kiyyaa kabajamuuf jaalatamu kan ila addunyaarra jirtan hundi keessanuu maaluma furmaanni ati mucattii tanaa kennitu mucaan dabeessa jaalalan beeku irraa fagaate itti hin deebi'u wilii isiin immoo kilooriksii dhuguun hooltu atis tabiraan fuutu anis kophaan jiraadhu amma booda yoo duus kophaan du'aa jirti mucattiin yookaan balleessitee duuti yookaan tamanni fuudhu san balleessitee yookaan isuma balleessitee mushkilaa baay'eetu deemaa jira lubbuu mucattiitiif wabii taanaa inshallah furmaata kana isinii hima osoo furmaata isinii himin dura badii gurbaatii fi badii mucattii maal akka ta'e asitti isinii ibsuu yaaliin godha ka'amma isiniin jedhamoo mucattiidha maal goota mee maali furmaanni maal ta'uu fi deemta abdii akkami kayyadan gara boodaa viidiyoo dhumarratti isinii hima nu dhageeffachuuf nu gargaara waan ta'eef isinii hima dubbii dhugaati kun ani waan qabadhe takka waan jedhe takka galmaan gaa duubatti hin deebi'u ejjennoodhaan itti fufa jechuudha lubbuu namaa baraaruu hin jaaladha nama jaalala beekoo hin jaaladha kabajaan qabaa fi I am abdi kana waadaa isinii seena jechuudha takka badiin mucattiin maal parsantii 60 mucattiin badii qabdi parsantii 40 mucaan badii qaba maaliif 20 wal caalchifte naan jechuu dandeettan biyya kaayiroo san keessatti irri niyaayi dalagaa hin qabu waan takka dalagaa hin qabu dhalaan dalaydee hanga doolaara 600 hanga 1000 karabbi laaffiseen dalaydee wanta fiddu san irratti kiraa manaa kafalatanii lubbuu gurbaallee jiraachiftee ta'uufillee jiraachiftee hatta haga uffata irraa jijjiirutti dhalatu dhiira horataan beena biyya kaayirootti sababbiin dhiirri osoo dalagaa qabaate ni dalaga ture sababa dalagaa dhabuutiin isiin dalagaa waan argatteef isiin isa horachuu dandeette jechuudha mucaan kun mucattii akka malee tolchee taa'eeraaf jaalattee jirti mucattiin jechuudha gurbaa hintalli mucattii jaalachuu keessa kuttee dalaga madee mulidde akkanumatti mucaa ija keessa laalti jaalala irraa jechuudha deem dalagadhu ji'a keessatti yeroo 4 guyyaa 4 takka nan ga'u guyyaa 4 takkaan sima waliin mana taa'ee bishaan qulqulluu dhugeen beela wayyaatti mucaa marra dalagaa fiidee deebitee maammee kiyoo jettu ittuma maramti mucaan kun jaalala moo maraatuudha jedhe immoo dalagaa dalagan malee jiraachuu hin danda'an sinii hime kaayiroo keessatti dhalaan dalagaa qabdi dhiirri dalagaa hin qabu sin jedhu isin maa'ee mu'ee kiyoo jettee arba shirii isaa itti bilbilteetti barjaalan loo illee jira bar mucattiin keessa wayituma inni bira jiru maraatee mucaa kana quufuu dadhabde mucaa yoo agartan kana kunoo bulgumaa sirra jiru kan argartanii osoo akkuma kiyya kanaa bareede billaalee kan fuula inni kanneen mala akkuma ribaa kee dhufe akkuma ribaa kee dubbiin fuulaa miti mucaan mudhii gadi itti toleera dhugaa isiniin jedha fuulaa miti dubbiin fuula kan ta'an immoo mucaa boshoqaa kanarratti hin maradhe mucaa kanarratti hin maradhe jechuudha dubbiin fuularra hin jirtu isinii gala innaa ganamaa galgala mucattiin akkasitti fuula keessa laalu mooyee kiyya jechuu jaalalatti namisu maraatu zaaraannaa chaandiraa ta'an isin jedha isiin zaara mataatee chaandiraan immoo dhiisu waan biraa ta'e jechuudha fiilmi maqaan irratti ilaalu san fiilmi hindii irratti ilaalu san taate dubbiin tanan taane ganama galgala isiin ija keessa laalti mooyee kiyya inkaan dalagaa deemee ji'a tokko sirraa turuu miti suuqii deemee waa bitee yoo dhufa ija kee arguuf muddamaa jettiin mucaan mataa qabate bakka
bifa kanaan dalagaan deemaan jirtu bifa kanaan jaalalaa miti beelaayyuu rakkottuu kufaa jirra furmaan isaa maali ka jedhu jaalala dalagaa yoo deemte hin turtu jedhe midhaan bakka I'm sure that an dhugaa si himaan amanii mucattiin tun biyya kaaroo sanitti dalaydeetumaan kiraa manaa mucaa kanarraa kafaltee an kabakkabdee agartee dalagaan qabu dhiirri maaliif abbaa isaa isa nyaachisaa maal abbaa isaa isaan godhaa dalagee nyaatoo jette dhiirti dalagaan qabdu jala sararee sitti mujjira sitti dalagaan qabdu immoo mucaa kana yoo dawcii yoo hin kennamneefi yoo manni kiraa irraan kafalamne yoo nyaata fi hin arganne yoo isiin dalallee jireenya fi hanga keessaa ba'anitti hanga fooyyee argatanitti yoo tartiibaa waliin hin jiraanne maal godhuu danda'an gargar kabaan ta'an jechuudha yoo kan taane gargar ba'an jechuudha dalagaa yoo hin jirre gargar ba'an jechuudha namni yoo hin qabne ekonomii yoo hin qabne maallaqa hin qabne wal jibbuu dhufa jechuudha mucaan kunis fala laallatu kaa jechuudha yeroo gargar ba'e tiktook irraa bakka mara irraa qawwatu kilooriksii dhuguun kun hin barbaachisu jechuudha kanarraa of eeggachuu amma ani biyya dhiirti dalagaa qabdu jira jechuudha amma mucattii furmaata kan hinna jechuudha gara furmaata mucattii darbin biyya dhiirti dalagaa qabdu jira fedhu dalaydii fedhu dhiifti rakkoon qabu sun aydeen keer shari'aa irratti illee dhalaan dalayduu ni eeyyamamu haa ta'u ani mirgaan kennaaf fedhu mana ta'etti garamaa gargar na laaluu dandeetti fedhu waan fiite godhu dandeetti mucattiidha tokkoffaa lubbuu fi hambisuun barbaada lubbuu isii gara malee baatee ganna yookiin azaaba galuu irraan hin baraara lammaffaa jaalala gurbaa kanaa caalan kennaafi anabdii koomedii kun ittiif qabee jira mucattiisan jechuudha anas si fuudha anas si horata aduu gassin baasu saaxinii si kaayaa jecha ati jecho maqaa MM sanirra aa bichaa goota amma booda t-shirtii suuraa kiyyaa maalii kiyyaa mucattii of qabee hin jira guutuun guutuu amana sin jedha mara namoonni kaayiroo jirtan gugurdaa hundi dubbisa jatti gurbaa caalaa anatti wanka bakka baha gurbaa caalaa anatti ta'aafi tamu dhiigadii rabbi radhiisa sani rabbi torkaa qaba ta gurbaa kan anatti danda'a tawaamana jechuudha tamu dhiigadii kennama kaa mucaan yoo fuulaa kun waan caalaa miti waan biraa ta'a malee wanti kun shani harka keessaa qaba kanaafuu obboleeyyan kee kabajamoo jaalatamoo mucattii tana natu fuudhaa isin jedhu asama milla mucattii tana natu fuudha naaf dhiisa birri taatu na biratti jige maallaqa na biratti jige isin jedhu birri na biratti harca'e rakkoon qabu rakkoo birri hin qabu birri keessan daakaan keessa gada jechuu dandeette birri bakka rakkoo birri takka hin qabne rakkoo birri kana furmaata dhibbatti kennaaf hanga dhumaatti jechuudha jettee natti heerumsiisa isi waa isu malee waa qabbaneessuun beektan kaa waa shiduu malee koomentiin guddifatu yoon kijibini yoon odeessini yoo naman farrijini yoo naman jibbini yoo naman jibbisiisini yoo maqaa naman balleessini koomentiin argattu moo laayikiin argattu moo fooloo kaan tiktookiin guddifatu yoo kana ta'e badaadhoonni akkana waa qabbaneessuu yaalii godha waa qabbaneessuu yaalii godha akkasii wajjin ture abdii koomeediitii mucattiin nuuf kenna mucattiin kilooriksii kan hadha dhuydee borummoo summii kana dhuydi jechuudha boru summii kana dhuydi jechuudha summii kana dhuynaan immoo galuun hin jiru jechuudha the last of chance over the game dhumate taphni jechuudha gaafsan immoo boo'ichi mucaa abaaroon bu'aan qabu mucattiin nuuf kennaa nuti fuudha hin horannaa jechuudha akka namaatti tokko oli tokko godi tokkoon qixa tokkoon biratti hin horanna yaani samitti illee isii ol qabuu hin dandeenyu jechuudha qixxamatti akka namni isii horatutti hin horanna shawaallee kenna kun aadaa Oromooti kanaafuu mucattii lubbuu isii baraaraa nuuf fida ammallee summii dhugdi kalee kiroomsii dhugdi amma itti deebitee summii dhugdi mucaan bifa kanaan ittiin deebi'u bifa kanaan ittiin deebi'u takka jaalala keessatti namni wal jibbinaa wal ittiin deebi'u bifa haaraan ijaarratee kan caalu jiraachuu danda'a garuu fiilmii Zaarannaa Chaandiraa ilaaltan duraan mucaa biraatti fuudhaa jechuudha kan jaalatu sun xilaanni karaa qabee hafee jennaan kan jaalanne ka biraatti kennan jechuudha abbaa qabeenyaati baay'ee way bultii san keessa jiran akka malee obsitee warraaf jecha obsitee umrii ofii guutuu gubachaa turte achi booda sanirraa haftee kan jaalattu saniin walitti deebitee ka biraatti walitti deebitee jireenya gaarii jiraatte jechuudha sagalee heerumanii sagalee dhiiraa baran jette Oromoo yoo ammaytu rakkoon qabu sagalee heerumaatti sagalee dhiiraa baraa isin jenna
abshir sinfaana jirra shamarran teenna haadha teenna obboleetti teenna bakka waa hunda kenna isin kabajna video kana like godha biraan nagaa hawaasa duniyaa hunda biraan nagaa isin jedha hankasin wajjin ture abdii comedy titi video kana like kuma kudhan gootanii duniyaa waliin geettanii mucattina baraaru qabdanii sagalee kiyya kana akka isii bira gogoluu qabdanii isin jaaladha horaa bulaa isin jedha I love you.